jireenya kiyya kan keessa dabre kana guutuu duuba tola ooltummaatu jira. Waaw. Amma hojjetaa mootummaati moo hojii tola ooltummaa kanaan jirta? Isaanirraa jalqabee anamma akkaawuntaantii nama 3, injiinara nama 2, doktora nama 1 fi manaajimentii nama 1 tola ooltummaan barsiiseen qaba jechuudha. Ijoollee dadhabanii manatti hafan 50 isa waliin guuree. Duuba hojjetaa mootummaa taatee hojii tola ooltummaa biyyoota garaagaraa keessa deemtaa bakka baadiyyaalee adda addaa biyya niitoorkiin hin daleen bakka garaagaraa deemuu keetiin agarra sooshaal miidiyaa kanarratti hojii mootummaa hojjettuu fi kana wajjin hojii jalaa waliin faalleessu. Diina dandeettiin ta'e diina keetu akkamitti amboonfattee diinni kee akka si jaalatu gootuutu cimina keeti malee diina kee cabsuun diina baay'isifachuun cabantaatu. Wanti ati hawaasarraa eeggattu akka nama dhaabbata fuuldurri kan keetis tola ooltummaa ta'ee tokkotti dirqama hawaasni si duuba jiraachuu qaba. So isaanirraa maal eegda? Maqaan kiyya Obsaa Bayaan magaalaa Biyyoo Karaabaa gosti akkana dameenni keenya akkana yoo duute gumaa warra keenyaa si kannaa warra keenya Biyyoo Karaabaa dheeteet gumaa fudhattaa naakanni micoo naakanni isin deema yoo duute waraqaatu na fudhu biyya teenya dhaqi gosa teenya bira dhaqi damina keenyarraa gumaa siyaa kafalanii jeen waqtaa akkana yoo kana niin boo'ee jechuudha boo'ee kabaleen boo'ee. Okay, Obsaa fuulduraaf maali karoorri kee maal ta'uuf yaada qabda? Nama manjifaqaa nama makiinaa oofuu barbaaduuf gartee hayyama konkolachiisaa baasuun nama kophee xaraguu barbaaduuf meeshaan istiruu qopheessuu qabna. Osoo hiyyummaan kan nama sakaaltu ta'e osoo maatii hanga qalleeyyii ta'uun harka namaan biftu ta'e hiyyeessa ta'uun kee hojii kana dhorkitu ta'e anaa torra bakka tanan geenye. Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isin jecha keessummaa torbaanitti yeroo takka isin dabarsinu akkuma beekamu keessummaa garagaraa onlaayinaan akkasuma lafatti illee qaaman teenye isin fiduun keenya ni yaadatama ani eedan isinis arraan tan ammoo keessummaan keenya keessummaa addaati keessummaa namoonni hedduun beekan ardummaa akkaataa garagaraatiin irra hedduun keessan beeytan jee yaadu qeerroo jabaa tokko qabadhee asitti dhufeetiin jira hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin turan afeerraa teenye tan kabajaati akka irraa waa barattan ammoo abdii guutuun qaba turtii gaarii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegan. Keessummaan keenya eenyu haa jennu akka ka'umsa nu ta'uuf eessarraayi eessa dhalate eessatti guddate. Ayyee caalii teenyaanii Obsaa Bayaan Mahamadiin Jaamaa dhalootaan godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa magaalaa Biyyoo Karaabaa biyya gooticha Adam Diimaati. Arraan tan ammoo bakka hunda biyya hunda akka namni bakka kana jeessi murteessuu hin dandeenye taatee jechuudha. Akkaataan guddina Obsaadhaa akkam ture? Akkami guddinni kan kee akkaataan guddina keetii akkam ture? Guddinni kiyyaa akkuma ilmi namaa tokkotti guddatutti maatii tujjaaran ta'in nama maatii harka qalleeyyii keessaa bahee nama maatii wajjin hojjechaa ilmaan ani maatiif hangafaa ilmaan maatii wajjin guddisaa hanga barumsaa elementaritti hanga yaaskuul hanga yuunivarsiitii dhaqutti nama dalagataa ifi barsiisee jireenya bu'aa bahii bareedaa fi gorsa ta'uu dabarsee arraas ga'eedha jechuudha. Wow, hedduu bareedadha. Bakka isin geessin jecha gaafa qiyyaa jalqabaa obsaa hojii tola ooltummaatiin isa beekaa sooshaal miidiyaa kanarratti biyyoota garagaraa keessa deeme keessattuu lafa baadiyyaalee adda addaa keessa deeme tola ooltummaa isaatiin beekaa waan kana godhuuf ijoon gaafii qiyyaa waan kana waan deemu namni hedduun waan kana baruu akka barbaadu abdiin qaba. Ijoo waan kana kaka'umsi waan kanaa maali siif? Caalii gaafii bareedduu na gaafattee. Ani ka'umsi hojii tola ooltummaa akkaan hojjedhu na kakaase matuma kiyya ana mataa kooti. Ani osoo tola ooltummaan jiraachuu baatte bakka irraa tanan ga'u ture. Osoo namni natti tola oolu baate barumsa elementarii hayaa skuul pirippii yuunivarsiitii Gondarittiin baradhee digiriitii jalqabaati. Jireenya kiyya kan keessa dabre kana guutuu duuba tola ooltummaatu jira. Tola ooltummaan osoo jiraachuu baatte Obsaadha tola ooltummaa dalaguun waan hin jirreef ani osoo tola ooltummaan jiraachuu baatte hin baradhu ture. Akkuma isin jee maatii akka qalleeyyii jiraa dhaladhee an nama
kophee carqii waan jettu jaamnu jira. Kophee carqii dalagaa, lukkuu dalagaa, killee gurguraa, baadiyyaa deema magaalaa deemaa, barumsa kiyya gartee maatis gargaaraa barumsa barachaa ture. Waqta barumsa kiyya ol siquu yeroon ittiin barachuu dadhabee barumsa ittiin addaan muruu gahutti sababni isaa maatii tiyyaa an hangafaa gargaaruun qaba waan ta'eef namoonni naannoo kiyya jiran amala amma tokko bareedaa nama wajjin walii galuun qaba waan ta'eef barachuu qabde kan jedhu na gargaaruudhaan akkanaan baradhu na godhaa turanii maaziriin tiyya nama akkaan osoo mootii biyyaa ta'ee haadha isaaniin badhaasa ture nama abbaa malee hubaa na guddiftee isii san gaaddisa kiyya daftee akka teessuu fi sochiin naggada godhaa ture sanillee karaa barumsaa deebisee namni harka na qabi namni natti inni isaachuu waayillan na gargaaraa hanga yuunivarsiitiidhaan baradhee guyyaa har'a amma as ga'u kanatti tolootummaan na duuba jira. Soomaaliin je'ee ani waan nama wajjin walii galuuf saayibban hedduu qabuuf amala nama wajjin walii galuu qabuuf barachuu danda'e malee maatiin tiyya kophaa isaaniitti na barsiisuu hin danda'an ture. Ijoolleen harka qalleeyyii ta barumsa barachuu hin dandeenye ta sammuu qaban kutaa 12 fixanii qabxii bareedduu fidanii sababa nama isaan barsiisu dhabuutiin manatti hafanii bishaan guuran haan daangaa ceeyyaman deemaa haan Soomaaliyaa seena maatiin harka qalleeyyii waan ta'eef. Aniin kun carraa akkasii waan hin baradheef namoonni carraan akkasii mudatan sababa hiyyummaa yerootiif doofummaa akka hin dhaalle obsa wanta ati keessa dabarte kana namni biraa keessa hin dabarre gufuu ani itti gufadhe kanarraa kaasuun qaba jeeti. Dhakaan ani itti gufadhee dhaabbachaa ture san yoon kanarraa xiqqoo meessee namootan akka kiyyaa barsiise kan jiruun jalqaba akka yuunivarsiitii irraa beenu 2010 akka Itoophiyaatti nama 50 jaaree nama 50 irraa ji'aan qar 50 walii qabaa ture. Qar 50 walitti qabaa 50 walitti qabu sana jalqaba mucaa gaafa anan kutaa 9 baradhu naaxannaa isaa ture birataan irra cimaadha. Kilaasa keessa hogguu inni tokkoffaa bonuuti afuraffaa shanaffaa baanutu hogguun yuunivarsiitii irraa dhufu ganda galee bishaan guuru. Bishaan guuraa jechuudha. Intiraasii saqqalee isa kana barsiisuun qaba jeetiin maallaqa nama 50 irraa nama 50 barreeffadhee ji'aan qar 50 irraa fuudhee ijoollee akkasii deemee guuree nama 5 yuunivarsiitii ergee jechuudha. Isaanirraa jalqabee anaa tokko si rakkatee barte waan ta'eef isaanirraa jalqabee anamma akkaawuntaantii nama 3 injiinara nama 2 dooktara nama tokkoo fi manaajimentii nama tokko tolootummaan barsiisee hin qaba jechuudha. Ijoollee dadhabanii manatti hafan 50 isa waliin guuree ka'umsi tolootummaa kiyyaa namoonni carraa dhaban maallaqa dhaban horii dhaban osoo sammuu qabanii hiyyummaa yerootiif wallaalummaa seenaa akka hin dhaanne pilaas dhaloonni nu faana dhufu aadaa wal gargaarsaa aadaa wal barsiisuu waliin jiraachuu nurraa akka dhaaluu qaban amanamummaadhaan hawaasa dura gabbaanee hojii kana hojjechuu qabna kan jootu na kaase ka'umsi kiyyaas anuma mataa kiyyaatu tolootummaadhaan barachaa ture waan ta'eef hojii sana hojjette jechuudha. Waa hedduu bareedaadha. Wallaahi maal akkan joomba barumsa yeroo hedduu kaastee barumsa jalqaba eessatti barattee eessatti xumurteeti? Ani barumsa sadarkaa tokkoffaa aanaa Doobbaa magaalaa Biyyoo Karaabaa ittiin eegalee akkuma isin jedhanii jireenya natti mijatee bakka takka ittiin baranne tokko hanga 4 gaafaan magaalaa Biyyootti baradhu 4 5 6 jedhaa ittiin baradhee mana barumsa ganda garaadaa kan jedhamu kutaa 6 fi 7 magaalaa Meessootti baradhee Biyyoo deebiitiin 8 ammaas baay'ee deebisee jireenya akka deddeemuun kun jireenya ulfaataa waan ta'eef barumsa xiyyeeffadhee dhiisu jechuudha. 8 eegaa 8 Biyyoo deebi'uudha. 9 magaalaa Doobbaa 10 magaaluma Doobbaa yuunivarsiitii Gondar digirii jalqabaa akkaawuntiingiidhaan digirii lammaffaa yuunivarsiitii Odaa Bultum difabrotaan ikoonomisiidhaan baradhee jechuudha. Waaw amma hojjetaa mootummaati moo hojii tolooltummaa kanaan jirta? Namoonni baay'een akkanaan hojii tolooltummaa kana qofa dalaguun na beekanii ani hojjetaa mootummaa godina Harargee aanaa Doobbaatti waajjira faayinaansiitti akkaawuntaantii waajjirichaa abbaa adeemsa bajetaati jechuudha. Waajjira faayinaansii hojjetaa mootummaa waajjira faayinaansii hojjedha. Duuba hojjetaa mootummaa taatee hojii tolooltummaa biyyoota garaagaraa keessa deemtaa bakka baadiyyaalee adda addaa biyya Niiwuorkiin hin daleenye bakka garaagaraa deemuu keetiin agarra sooshaal miidiyaa kanarratti hojii mootummaa hojjettuu fi kana wajjin si jalaa waliin faalleessu.
Gaaffii bareedduudha. Sirriidha. Maal seetan ilmi namaa kuni wooma itti imaamaa keessatti akka namni si sodaatu osoo hin ta'in akka namni si kabaju goota. Anamma waajjira sanitti abbaa adeemsa bajetaati. Namoota kudha takkaan na jala jira. Namootaan an hoogganu jechuudha. Ijoolleen an hooggantu na jala jira. Ijoolleen an hoogganu tanaa wajjin dippiloomaasiidhaan jaalalaa kabajaa wal hooggannaa namoota rakkatan gargaaraa. Obsaan jiraachuu baatus waajjirri obsaadhaa. Itti aanaan kiyya abbootiileen adeemsaa na jala jiran guyya tokko hojii banaa uumanii hin beekan. Kanaan carraa kana nu fayyadamee jechuudha. Keessaafuu aanaa anjuu sanitti bulchiinsa aanaa dabalatee warra aanaa hoogganan dabalatee warra waajjira fayyaa dabalatee waajjirri faayinaansii aanaa duubbaadhaa tolootummaan akkatti uummata gargaaru kana gahee yoo xiqqaate parsantaa 70 ol keessaa qaban. Akkuma atuu haaftee asin hojii mootummaan dalagaa asin tolootummaa biyyarraan deemaa osoo waajjira keessatti gartee akkana waajjiraan baane histiin jiraatte hinaaffaan jiraatte sakaallaan jiraatte ani gabbee uummataan hojjedhu ani nama hojiin hojjedhu keessatti adda durummaa hojjedhu tokkumaa tolootummaa hojjedhu hojii waajjira keessaa itti ramadamee dalaguttis amanamummaan hawaasaa dalagaa hedduu na kabajan hedduu na jaalatan kabajanaa qabaniif hojii tijaan bakka na boonee hojjetan ijoollee karoorattiin kannaa raawwii irraa hin fudhaa akkuma an dalaganii ibjalaayin nama jajjabaa qaba waan ta'eef banaan natti hin uumamne inni guddaan immoo dippiloomaasii hariiroo jaalala hooggansa aanaa sanii walii qabnu waajjira keessaa walii qabnu dhiibbaa hojii tiyaatan irratti hin uumanii gaafaan deemu hayyama aanaa kiyyaatiin gaafadhaa. Meebii torbee kana waan argee baa deemuu barbaade bulchaa aanaatii fi itti gaafatamaa waajjira kiyyaa wajji haasofne hojii torbaanii karoora baafnee ijoollee kanneen torbee kana argee baa dhaqee hojii gaafaa hojjedhu waajjira deebi'ee hojii torbaan dabartee kan hojjedhe booda yoo shawaa deemuu barbaadees maaliif imaanatti argama imaanaa kaan baalee geessi jaa kaan arsii geessi jaa kaan gartee argee lixaanaa geessi jaa tartiiba godheetiin ka torbee kana adda baasee ergaa waajjira torbee kana dalagee torbee karoora torbee ta'aanu aanaa kiyya beeksifadhe jechuudha. Sababni isaa isaan tokkaan achii bahee sadarkaa guddinaa Oromiyaa biyyatti beekamu na godhe waan ta'eef waan akka na gufuutanii beekan karoora kiyyatti himnaan deemu hojjedhu qotu hojiin ta'e qofti banaan ta'e jechuudhaan na gargaaranii kabajaa fi jaalala isaan naa qabaniin waajjiraas kanaas wal cinaa hojjechaa jira jechuudha. Waaw hedduu bareedaadha. Hagaafii natti ta'e immoo namoota wajjin akkamitti akka walii galuu yookaan immoo hojjettoota warrootuma wajjin hojjettanii akkasuma qaamolee mootummaa akka himaa jirtutti egaa isaanillee akka si gargaaraa jiranidha kaatii dubbachuutti jirtu waan kanarratti si jajjabeessanidha. Jajjabina akkanaa namni maatii qofarraa argata. So ati namoota biratti akkamitti waan kana jechuun icitiin isaa maali? Ka jaalatamtuuf. Icitiin kanaa asumaanuu keessaafuu dargaggeenya keenya kan amma jiran bakka sanatti akkana dhaggeeffatanii fi weellee irraa baratanii fadhaa waasii kaaseen ture jireenyuma kee keessatti jechuudha maatii haa ta'u waliin jireenya hawaasummaa haa ta'u ilmi namaa kun aayidiyooloojii sodaachisuu osoo hin ta'in aayidiyooloojii kabajamuu fi kabachiisuu irratti osoo xiyyeeffate ilmi namaa kun guutuu walii gala. Amma waajjirattaan namni aan hojii hojjedhu nama afur yoo ta'e nama afur sanatti itti gaafatamaa yoo taate sodaachisuu osoo hin ta'in akka isaan si kabajan. Addunyaa sanarratti kabajamuu yoo barbaadde saayinsiin biraan jirtu. Irra kabajamaan nama kabajuudha. Irra kabajamaan nama ilma namaa kabajamuudha. Wantuma ati keessa keetii maddisiiftu deebisee hawaasni kun seekan. An namootan na wajji wal dhaban namootan na wajji miidhaa geessuu barbaadan tokkoo isaanii ulee kee hin barbaadu. Tokkoo isaaniitiif jecha isaan jaaniif deebisaa jecha isaan madaaluutti hin barbaadu. Deebisaan isaanii kannu yoo bareessu tokko manaa wajjin namni uffate yookaan immoo lolaan dhufee akka itti himantu akka biraatii yookaan aaree tasgabbaa'inu waan jaan. Lolaan hin deebisu nam tokko ijoollee ani akka qubaan si lakkaa'u hin jiru. Aaree hoo dhufan qabbaneessaa yoonaa dawwalan gunni aara qabu jalaa kaasee dhiisee fi miiseejii barreessaa lolaan deebisee beeku iccitiin isaa an nama na wajjin loleessu lolaan hin deebisu kabajumaan hin deebisa. Nan hubachiisa hamma danda'ametti jechuudha. Inni kanarraa hafee namni ani diina kiyya je'ee qabu addunyaa sanarratti akka ilma namatti waan itti amanu ati addunyaa sanarratti diina hoddommeeffachuu osoo hin ta'in diina dandeettiin ta'e diina keetu akkamitti amboonfattee diinni kee akka si jaalatu gootuutu cimina keeti malee diina kee cabsuun diina baay'isifachuun caban taatu. Wallaahi hedduu takka akka bareedetti naaf ibsite dabalataan gaafii biraa wanta nama hedduurraa adda si godhu maali? Anis nama wanni baay'een namarraa adda nan godhu
waan gaafa dhaale namoonni baay'een irra baay'een keenya bakka itti du'an gorru hayyuu haa ta'u goonni haa ta'u wallaalaa fi beekalleen hundi keenya bakka itti ilmi namaa du'an gorru baay'een gaafa aarree waa murteessina. Gaafa aarree dafnee murteef tattaaffannaa ani osoon gaafa waa aaru waa murteessee ala bakka tanan ga'u namarraa adduna godhu osoo hin ta'in akka kiyyatti amalaan an filattu hojjedhee ifumaaf irratti hin bastu godhee harka dhaqeessaa aara sayyoon if keessaa illee baasuu dadhabee xiqqeessuun qaba kan hin jiru san filattu hojjedhee yeroon aaree ani murtii aaraa kanneen beeku yoo namni aaree murteessallee bira qoteen gaafaan tasgabbaa'e nama hojjaa sawaa addatti waan inni godhu yeroo baay'ee namni namaa kufilee taphatu nama hojjaan jabu ni takka ta'anii aara furoo xiyyaara agartu jechuudha. Gizee dafee na aaru aaraanis waa murteessu akka jettu waan hin qabu kana jechuudha. Waaw. Waan namni hedduun osoo hin qabaadde jee yaadu hedduu galatoomee ibsanuu kan ta'e dabalataan ati gargaarsa gargaartuu biyyoota garaagaraa keessa deemtee wanti ati akkaan hin daganne tagammachuutis tagaddaatis lamanuun. Mudannoo taranneen qabaa 2000 ani turootummaa eegaan dalagee eegaan eegalee waggaa 7-8 hin deemaa 2014 waggaa san dura jechuudha. Daa'ima takka qaama sagalaan qabne na mudate uumamaan qaama sagalaan qabdu daa'imni tun magaalaan keessa jiraatu baadiyyaa keessatti jiraatti odeeffannoo wayii nageesse nama kana kan qaama sagalaan qabneetu jira naan jedhanii isin kan dhaqeetiin baadiyyaa dhaqee fiidiyoo waraabee na yaadadha gaafas akka ammaa kanatti fiidiyoo kaameraan kiyya kwaalitii saamsang waan ta'eef hedduu mul'isu laayif feesbuukaa waraabee micoo san nama biraan ga'ee isii fuudhee maallaqa walii qabnee fi tuqurabasaa gaafaan gaafadhu hamootummaa kan warafaan hedduu akka mudinnaan harar riifiraalii jira jeneraal hospitaal jedhee jira hararii achi geesse. Haati micoo tanaa ilmaan torba qabdu torbanu addan beektu akkana wal fakkaatan amma garaagarummaa amma takka dhalte miciyyoo waggaa 5 tagartee qaama sagalaan qabne tun waggaa 5 isii waggaa 5 tana booda nama lamaa jira. Tarma qaama sagalaan qabne tana boodaawu nama lamaa jira. Kana amma micoo tana baadiyyaa fuudhee harar geesse haadha fuune dheeyne dooktara dhuunfaa maallaqa gartee qarshii 50 manaaf dhuunfaatu waan ta'eef qabdii kanneen siree qabne toltummaan dalaguu kiyyatti himee dooktorota amansiisee sarjarii godhuuf nuuna qabu micoo tana qaama sagalaa dalaguudhaaf nuuna qanii hogguu nuuna qan haadha yaamanii mallatteessanii. Micoo tana qaama sagalaa si dhoos deemnaa eenyu mallatteessa yookaan immoo eenyu itti gaafatama furataa jedhanii dubbisanii abbaa miciyyoo yaama. Abbaan miciyyoo ani abaddan micooti jala hin dhooftan jechuudha. Abaddan hin dhooftan yoo ajjeeftan seeraanis hin gaafadhaa jeen. Micoo tana amata 5 guutuu qaama sagalaan qabdu hogguu ijoolleen nyaata nyaattu haati fuutee alaan dhaabbatti. Yoo nyaattee sagalee irraan baatu waan ta'eef baadiyyaa micoon san hanga 5 boqqolloo ashita nyaanni. Hogguu ijoolleen ashita nyaattu haati irraa gadi hin baati. Ijoollee itti dhugaa. Micoon san waggaa 5 biddeena nyaanni. Akka ilmoo namatti akka nyaatan kutanne jechuudha. Haati boqqolloo afuuftii qoraan guutii faantaa axmiixii bassoo bittii fi guyyaa qoraan namarraa bitu dhabdee magaalaa dhiiftee galte micoon agabuudha buutti faantaa bittee hin galtu haa bassoo bittee hin galtu waan ta'eef. Akkan rakkattanii micoo tana waggaa 5 guutuu qaama sagalaa tan qabne innaawaa waggaa 5 ta'uu keessa garaan isii iitawee qaamni sagaraa isii dirqiidhaan fincaa waan baasuuf qaamni fincaanii feestullaan qabde jechuudha. Qaama sagaraa cufaan mana fincaanii feestullaan qabde daa'ima waggaa 5 guutuu irraa booyan tana furmaata gaafa geenyu didamu warri bakka micoota nyaanuu duutu malee hin hayyamnuu jee abbaan lolee nama micoo biraa jira qaama sagaraa hin qabne tanii warafaa kaayee fi hogguu micoo tana fixee boodaan qaama sagaraa san daleessaaf jee ni dhaaree hadheen dadhabe micoo tana itti laffaane maallaqa qabdee kafallee hawaasni maallaqa walitti qabee hawaasni gammachuu micoo tanaa ni eeganii micoon teessan qaamni sagaraa osoo dhukkuba mataa ta'e hiniin liqimsiti yookaan shiroobii kanaa fi waan kun waan sarjarii malee hin taane ilmoon tuni ilmoo teessanii awwaata kanaan taatan nan beetan biyyatti yan beetanii toltummaan dhufe dida warri bakka didan itti laffaatiin itti jana yaachifti hawaasni maallaqa walii qabee na yaachisan
gadiin beetu bacaalii gabbeetiin bakka eega isaan didan dhiisee micoo lammaffaatanii warafaa kaayisan fiduu jeetiin aaree eegaa silkii baafadhi meeqooyi jee abbatu ol deebi'e. Maali mudannoo jee bakka tana waan itti kaaseef abbaaniin jeen ol deebi'ee obboleessa dhagaye. Maqaan kiyya obsaa bayaa Mahammad Jaama. Biitti tiyya biyyoo karaabaa jaamti. Gosti tiyya akkana jaamti. Yoo micoo tun duute maqaan kiyya obsaa bayaa bar waraqaa ittiin barreessaa bar maqaan kiyya obsaa bayaa magaalaa biyyoo karaabaa gosti tiyya akkana dameenni keenya akkana yoo duute gumaa warra keenyaa sii kannaa warra keenya biyyoo karaabaa dheeteet gumaa fudhattaa naa kanni micoo naa kanni isin deema yoo duute waraqaat na fudhu biyya teenya dhaqi gosa teenya bira dhaqi dameena keenyarraa gumaa si haa kafalanii hin jeen waqtaa akkana yoo kana niin boo'ee jechuudha boo'ee qabaleen boo'ee haati amma haati mucaa haati abbaan haati inni ilmoo isaan ta'e nuu fidee mucaa kun akkanatti dameena isaanii gosaan nutti hime haa duututti haati hayyamte doktoroonni micoo nu harkaa fuudhanii ol naqanii sarjarii godhanii sarjarii ganama za'aa 12 eegalanii galgala za'aa takkatti fixanii osoo fataniin osoo laaqana nyaatiin hiraata irratti gumbichoosan yoomna duutee kara dameena keenyaa deemanii jechuusin hanga za'aa takkaa turre jechuudha. Waan ajaa'ibaati garuu siif milkaa'ee dhumarratti. Milkaa'ee sarjarii dareenee fi qaama sagaraa baafnee fi isteeppii 3 qabaa tokko jala walii deebisnee itti aansee jahaan deebisnee micoon waggaa 5 nyaata nyaatin kolonistoom jedhanii hanga qaamni sagaraa dalagamuu fi cinaacharraan sagaraa dalaganii fi marsaa duraa 40 waa kafalee sagaraan cinaachaan baatii mana galchan ji'a takka booda siree baafne guyyaa jalqaba micoon isaanii wallaahi maatii wajjin biddeenaa keessee afaan kaatu haati ni gaggabde jechuudha. Waggaa 5 nyaata nyaanne qaamni sagaraa asiin dalagamee fi micoon teessan akka feesitaa nyaattu kajalaa san operaasyoona godhamee hanga sirratu sagaraa asiin bahaa oggusiin galtee biddeena keenya kabaadiyaa caccabsanii akkasii ulfataan naqanii fi micoon biddeena akkasii nyaattee itti deebitee micoon nyaattu haati gaggabdee lafa dhuftu. Hedduu walleen dalagaan ittiin akka malee ittiin gammadde jechuudha. Ittiin anilleen bakka maajii kaasii hin beeku dhimma micoo sanii jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati wallaahi mudannoo miti seenadha. Sotuu baati osooniif rabbiin sitti hin goone alhamdulillah milkaa'uu keetiif rabbiif galanne haa ta'u. Akka tasaa wanti ati yaaddu sun duwwaa yoo karaa faallatti si jalaa ta'e murteen kan kee maal ture? Maaliin godha micoo achii fuudhetumaan nillee yaadeen ture. Qonnaan bulaan keenya hubannoon qabu rakkoo yoo mudatte narallee akka rakkoo fidannan beekaa. Dawwaleen ture ganda waan akkasuu jira qophaa'aadha. Yoo duute gumaa namaa kafalla jetti himeen ture. Qaxxitaa galumaaf hin ka'e. Yoo akaramte bakka gumaa irraa kafala maaliif maatiin didaniitiin an fuudhee ilmoo namaa sarjarii godhee dhiiga namaa nuuf galee jira. Dameena keenyaan akka kafalu. Kallattuumaanis laa hin godhu kaakaru dubbaatu achumaanii fiigee shawwadee ilmoo isaanii kafanee amma gisee hojii magaalaa dhaqe qaxxitaa kara biyyoo galuu ka'anii. Okay, obsa fuulduraaf maali karoorri kee maal ta'uuf yaada qabda? Karoorri kiyya fuulduraaf ani guutumaa guututti hojii xirootummaa kanarratti investii godhuu barbaada. Hojii xirootummaa hojjechuudha. Amma hojii namni tokko dhuunfaan hojjetu gaafa abbaan dhuunfaa san darabbii dhuftee yoo akirame hojiin nama sanii wajjin akiramti yookaan hojiin qabri seenti. Hojiin ati hojjettu itti fufinsaan qabri kan seenne yookaan immoo si qofa rarraatee kan hafne dhaloota nu faana dhufuuf goojjoo barbaachisaa. Goojjoon tun maali? Institushiniidha. Dhaabbata. Biyyoonni guddatan kan ittiin biyya isaanii ce'isan institushiniidha hundeessanii anis dhaabbata hojii amma nuti hojjennu kana dhaloonni nu harkaa fuudhee keessatti tajaajilamu yookaan hawaasa keessatti haadhiijinu sadarkaa biyyattii lookaal inni ijoo hundeessee jira. Dhaabbata Gumaataa Divelopment Association ijoo harma inni ijoo qaba. Kaniin biyyoota akka Tarkii biyyoota akka Ameerikaa hojii waliigaltee godhee yatiimoota ja'an itti barsiisaa jiru piroopozaal qopheessina jechuudha. Isa kana hayyootatti daballee sadarkaa gartee dhaabbata Araagiyaan yookaan immoo Makedooniyaa sadarkaa federaal jirsanitti mul'ata guddaa nan qabu inni ijoo guddaa gad dhaabee obsaan kutuus hafa dhokotus dhaabbata dhaloonni nu faana dhufulleen ittiin tajaajilamu gad dhaabuudha kaayyoon kiyya jechuun fuulduraaf. Waaw rabbi si haa milkeessu. Wanti ati hawaasarraa eeggattu akka nama dhaabbata fuuldurri kan keetis tola ooltummaa ta'ee tokkotti dirqama hawaasni si duuba jiraachuu qaba. So isaanirraa maal eegda? Hawaasarraa
waan takka waan eeggadhu hin qabu. Nuti warra gartee maal hawaasni nu godhan osoo hin ta'in nuti hawaasaaf maal goone waan jedhudha. Hawaasni nuti lafaan nu barsiisan asiin nu gahanii namoonnummaan na fakkaatu fi namoonnummaan biraatu hamma tokko gaafa ati deemtu hawaasni wanta ati hojjettu irratti si tinnisa. Hojii isaan boonsu. Hojii gartee hawaasa ittiin tajaajiltu keessatti warri hawaasa keessaa bahee dhaabbata nuti gad dhaabnu kana keessatti miseensummaadhaan deeggarsaan hojii nuti ammoo jiru tana babal'ifnee hawaasa bal'aa bira akka geenyu koominiitii haa ta'u namoota dhufaa haa ta'u yookaan immoo namoonni gartee biyya keessaa fi biyya alaa jiran hojii nuti hojjennu tana daran babal'ifnee hawaasa bira akka geenyu hawaasa irraa osoo hin ta'in namoonni tabaroo yookaan immoo gahee waan kanaa baachuu danda'an nu faana hirmaatanii gaheen angartee fuulduraaf dhaabbata gad dhaabuu deemu kana keessatti meeshaawwan dhaabbatichaa nu barbaachisu haa ta'u wanta nuti hawaasa biraan gahuu barbaachifnu kana keessatti nu wajji ka dhaabbatan nuuf osoo hin ta'in wanta isaaniiti waan ta'eef wal tumsinee wal tinnifnee wanta hawaasni irraa fayyadamu tokko nu waliin akka gad dhaabaniin akka waamichatti namoota hawaasa keessaa dhuunfaaf dhaamaa jechuudha. Waaw, hedduu galatoomii namoonni galatoomfattu. Namoonni galatoomfadhu baay'eetu jira. Yoo na hayyamtan sakandii 30 wanta amma tiraan jetta kana duratti yaada tokko dabarfachuu barbaada. Sakandii 30. Waan jechuu barbaadu akkuma reefu si kaase seenaa jireenya kiyyaa waan si kaasee qaba. Dargaggeeyyii fi waa dhaamuu barbaada. Maaliif nama toltummaa hojjetu toltummaa keessatti yeroo baay'ee wanti na mudatu dargaggoonni keenya akka ittiin taayinaa maaf hojjennee jennee gorsina. Gorsuu bichaan gahaa miti. Dargaggoonni kun waan ittiin danda'anii hojii hojjetan isaanii mijeessuun dirqama ta'a. Nama manchifaqaa nama makiinaa oofuu barbaaduuf gartee hayyama konkolachiisaa baasuun nama kophee xaraguu barbaaduuf meeshaa listiroo qopheessuu qabna. Kanaan yeroo baay'ee gisee meeshaa listiroo qopheessee dargaggeessa bareedaa jaakeetaa uffate keessa duwwaadhaa hawaan nyaatu hin qabne kana meeshaa listiroon sii kannaa dalaga dhuguun jiru anaa listiroo xaragaa hija. Maaliin bakka dhaabuu barbaade osoo hiyyummaan tujjaaruuf gartee guddachuudhaaf bakka gahuudhaaf osoo hiyyummaan kana masa haaltu ta'e osoo maatii harka qalleeyyii ta'uun harka namaan biftu ta'e hiyyeessa ta'uun kee hojii kana mura dhokkitu ta'e anaa torra bakka tanan geenye anarra bakka tanan dhufu osoo hiyyummaan osoo miskiinummaan barumsa kana mura dhokkitu ta'e jechuudha. Maaliin dhaama bakka tanatti miskiinummaan maatii miskiinirraa dhalachuun guddachuu dhabuu keetiif sababan taatu barachuu dhabuu keetiif sababan taatu wanti guddina keetiif sababa ta'u gahaan hojii jibbuu hojii tuffachuudha. Haadha miskiinirraa dhalachuu yakkaa miti sirraa miskiinii dhalachuu yakka. Kanaaf dargaggeessi ammaa osoo hojiin tuffanne osoo hojiin fille ati nama harkasi qabu hin qabdu taanaan hammaali ati nama makiinaa sii bitu hin qabdu taanaan listiroo xaragi jijjiirami malee haqa qalleeyyii ta'uun kee guddina keetiif sababan taatu ergaa jirtu dargaggeessaaf dhaamuu barbaada. Itti aansee immoo eenyu galatooffattaa galatoomii caalii galatoomii. Itti aansee eenyu galatooffatta kaatti jetteef hojii tolootummaa waggootan 7 dabarse kana keessatti ani hojjedheef namoonni biyya keessaa fi biyya alaati meeshaa deeggarsaa kana ittiin hawaasa tajaajilaatti nu kana kaasee tokko osoo maqaa isaanii jaamne hundi isaanii kabaja ulfina guddaan qabaa fi wanti ittiin ilma namaa galateeffatan jecha galatoomaa jaan kana malee osoo wanti biraa jiraate waan saniin fayyadama ture ammatti immoo jecha hundirri walii galle galatoomaa kan jaan kanaatu jira kanumaaniin galatoomaa jaanii itti aansuudhaan waajjira kiyya akkaan hawaasaa bahee dalagu osoo gartee nan qorqodin histiin ittiin godhin obsaan hin jiru ni jira osoo hin jinna bakka bu'anii hojiitti hojjechaa jiran hoggansa aanaan an keessa jiru hoggansa godina argee lixaa dabalatee annama sadarkaa godinatti itti aanaa dargaggootii aanatti itti gaafatamaa dargaggootii waajjiratti kan hojjettoota hogganu kana hunda danda'anii hojiitti narraa bakka bu'anii akkaan hawaasa gargaaruuf na cinaa dhaabbatan hojii tana anaa miti isaantu hojjete waan ta'eef hedduu galatoomaan isaaniin jaa ummaatiyya haadha obsaa Bayaan Mahammad tanin gizee hunda isiidhaaf mararfadhu abbaa malee na guddifte waan taateef ummaatiyya galata olaanaan qabaa fi qaalii isin dabalatee hundi keessan hawaasni Oromoo sababa Solomoon guutuun galatoomaan jaanii jechuudha. Atilleen hedduu galatoomii akkuma tu jetti jechi galatoomii jedhamu kun silaa wanta biraatiin ibsame akkaataa biraatiin ibsame ati siif mala wallahi nama kayyoo qabu si haa milkeessu carraa gaarii fuuldurri kee ifa si haa ta'uun siin jaa asitti sagantaa keenya kabajee
yeroo tante aarsaa gootee qophooyitee akkanatti sagantaa bareedduu sana haasoo babbareedaa hin qufamne kanan waliin godhuu kan ka'eetiif hedduu galatoomi siin jechuu barbaadaanis. Galatoomi caalii iddoo ulfaadhu galatoomi. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment dhugaa dubbachuuf nama hedduun interview godhe keessaa nama osoon sa'aatiin nuun ayyamin dafnee adda baane keessaa obsaan nama tokko sagantaa bareedduu tan isaa hojii godhuufaanis hedduun galatoomi jechuun ni barbaada. Nama tola nama gargaaru kana mataa qiyyaafuu hedduun jaalladha. Sagantaa keenya keessummaa nama tola ooltummaa fi haasawuun isaa mi'aawu wajjin goone har'aan tanaa kana fakkaata hanga sagantaa keenya hafanii wajjin walitti deebinutti yeroo gaarii nu turaasin hin jenna.